Hi, jirtu ani gaddisaadha. Kutaa ja'affaa kana keessatti exit exaamiidhaan wal qabatee gosa qormaataa yookaan moojula qormaata keessatti hammatame keessaa information security yookaan immoo computer security kan wal qabate gaaffilee 25 dhufuu danda'u jedhee yaadee waliin ibsa waliin ilaallaa jechuudha. So akkuma beektani warri computer saayinsii baratan IT'n koorsii kana waan fudhatanii fi koorsii liistii qormaatarra dhufan keessatti kan filatame keessaa tokko isa kanadha. Daataabeeziin jira, piroograamiin jira, daata kominikeeshiniin neetworkiin jira akkuma beektanii kutaa tokkoffaa keessatti waa'ee kanaa dubbannee turre. So kompireensivili waa'ee kanaan kan wal qabatee waliin ilaallaa jechuudha. Yeroo baay'ee waa'ee security yeroo kaafnu waa'ee CIA kan jedhu nutti dhufa. CIA triad kan jennu. Hundi isaanii wantumti waa'ee security haasofnu isaan jala galu. Confidentiality, integrity fi availability dhaan kan wal qabatanidha. So confidentiality yeroo baay'ee haasofnu daataan dhossaa ta'ee yookaan mistira ta'ee mistirummaan isaa eegamee eeguu daataarra taa'u yookaan immoo yeroo bakka tokko bakka biraatti seendi ta'uu taappii akka hin taane yookaan immoo man in the middle attackiidhaan akka attack hin taane gochuudha jechuudha. So kana mirkaneessuudha jechuudha wanti guddaan daataan akka hin ilaalamne third partiin daataa mistira ta'e tokko akka hin ilaalle gochuudha confidentiality. Kana immoo akkamittiin goona? Security tekniikii hedduutu jira. Fakkeenyaaf daataa yeroo ta'u encryptioniidhaan. Daataan encrypt yoo ta'e daataabeezii administreetiin mataan isaa iyyuu loogiin godhee yoo seene wanna encrypt ta'e qofa waan arguu fi amma kanatti faayidaa hin qabu jechuudha. So encryptioniin wanna tokko lammata immoo access control abbaan tarkee akka siistema baniin ilaalleef immoo access control password itti dabaluu dandeenya. Piniin jira, ashaaraan jira, face recognition wantoota adda addaatti daballee more security isaa strong gochuu dandeenya jechuudha. Kun confidentiality kan wal qabatedha. Inni biraan yoo CIA yeroo jennu inni itti aanu integrityidha. Daataan tokko nami biraan tuqeera jijjiiramee muramu jijjiirreessaa arragaaggatuu qabna. So kanammoo akkamittiin goona teeknikaalii. Kan akkamittiin cheek gochuu dandeenya. Modify ta'uusaa fi ta'uu dhiisuusaa. Kanaafuu maaliif fayyadamna? Haashingii fayyadamna. Haashingii faankshanii hedduutu jiru. So akkuma beektan haashingiin faankshaniidha. Faankshanii inversii hin qabne jechuudha. Haayiskuulii yeroo barattan yaadattu. Prove that this function has no inverse jedhanii barsiisonni herregaa nu barsiisu. So faankshanii akkasiiti. Kanaafuu duubatti deebisuu hin dandeenyu jechuudha. So kanaafuu leetereemti tokko dookumentii keenya keessaa yoo jijjiiramte haash vaaliin isaa kan biraata. Kanaafuu haash vaalii fayyadamnee daataa modify ta'uu dhiisuusaa beekuu ni dandeenya jechuudha. Inni itti aanu availabilityidha. CIA irratti. Availabilityin yoo daataa yookaan serviisii nuti kenninu guyyaatti sa'aa 24 torbeetti immoo guyyaa 7 online yookaan available ta'uu qabaadha. Kanammoo akkamitti gochuu dandeenya kan jedhu security measure hedduu jira. Inni jalqabaa redundancy yookaan immoo backup serverii qabaachuu qabna. So yoo gon tokko fail ta'e fakkeenyaaf natural disasterii dhufee abiddi ka'ee wanna adda addaa wanna sana damage gochuu danda'a. Kanaafuu serviisiin akka gargar hin cinneef yookaan denial of serviisiin dhufee attack akka godhe serviisiin nu jalaan dhaabnee fi redundancy serverii nu barbaachisaa jechuudha. So wanti security irratti yeroo baay'ee haasofnu wannoota kanaan kan wal qabatanidha jechuudha. CIAdha. So qormaatis bifa kana jalatti dhufu hundi isaanii. Wanti nuti haasofnu security keessatti CIA jala galuu jira. Umbrella CIA jalatti. Kan nuti warreen kana haasofnu. So amma kallattumaanii gara gaaffiitti adeemnu. Gaaffiin jalqabaa akkasidha. You want to implement an effective information management system that fits your organization's need. What should you do first? Gaaffiin kun maal jedha? Information systemii kamiyyuu dalaguun duraa maal gochuu qabdaa jedha. Ni jalqabaa iskooppii isaa adda baasuu jedha. Ni lammataa commitmentii dabaluu jedha. Sadaffaan security isaa cimsuu jedha. Arfaffaan organizationii goolii adda baafachuudha. So security isa software development maal isa ta'u jalqabaa yeroo hundaa organizational goolii adda baafachuu qabna. Hojiin jalqabaa kana achirraa kaaneetiin inni waa'ee scope, waa'ee commitment, waa'ee security haasofnu. So the first step is going to be understanding the organizational goals. 2. In the computer network, encryption techniques are primarily used for what? Okay. Encryption concept maaliif fayyadamna jedha.
Security cimsuudhaaf immoo fixinati dabaluuf immoo availability dabaluuf immoo umurii isaa dheeressuuf asirratti amma encryptii yoo godhe hundaa'uun fixinatiin isaan qannasa baay'isee maaliif faankshanii hedduu ke mathematical competition hedduutti dabalaa deemna wanna ta'eef speedii wanna dabaluuf hin qabu availability wajjin wanta wala argatu hin qabu kanaafuu it's all about security encryptionii kan nuti fayyadamnu securityidhaaf jechuudha kanaafuu deebiinsaa A kan jedhu ta'a. Gaaffii ta'a. A social engineer gains access to your colleagues' username and the password through a phishing attack. Which security property has been compromised? Okay. Namni eeyyamamnee fi kan hiriyaa keessanii username and the password emailii wayitti ergee achirraatii weebsaayitii feekii dalagee information sana fudhate. So this is attack against confidentiality of our information system. So deebiin isaa B ta'a. Dash is the science and art of transforming message to make them secure and immune to attacks. Saayinsiin waa'ee marrajaan tokko akka attack hin taane yookaan immoo compromise hin goone qoratu maal jedhama? Cryptography kan jennu isa jechuudha. Cryptography. Which of the following is not a physical layer vulnerability? So physical layer hin jira. Yoo network layer la keessa jiru dibeettu torbanu isaan keessaa physical layer vulnerability isa kamidha? Physical kan jennu physically kan mul'atu jechuudha. Waa'ee network waa'ee minaamin physical damage or destruction of data in the hardware. Okay, kun physical vulnerability dha. Keystroke and other input logging physically dha. Physical theft of data in the hardware. Unauthorized network access. Kuni amma unauthorized network access in physically miti. Kanaafuu deebiinsaa D kan jedhu ta'a. Encryption strength is based on okay namni tokko research dalagee encryption algorithm haaraan argadhee jedhe so waan inni dalage suni algoritmiin sun gaariidha moo gadheedha jechuudhaa fi encryptioniin suni wantoota sadii ilaaluu qaba inni tokko length of key to encrypt the data secrecy of the key amma mistiraawidha kiin sun strength of the algorithm ilaaluu qabna kanaafuu all of the above kan jedhu deebii sirriidha jechuudha kanaafuu kanneen sadan murteessoodha. Okay, an asymmetric key cipher uses how many keys? So gosa lamatti qoodamu miti. Symmetric key yookaan private key cryptography nan jira. Asymmetric key jira yookaan public key jira. Sana keessa symmetric yookaan private key ni key tokko qofa fayyadama. Lamaan isaanii kii sana exchange godhanii qulfiima tokkoon barrii cufu barrii sanas ban qulfiima nun balbalaaf fayyadamnu jechuudha. So ani balbala kana cufeen ba'e namni biraan dhufeen balbala kana banuudhaa fi qulfii sana argachuu qabachaa. The same key is used for encryption and decryption. Public key yeroo ta'u garuu qulfii lamadha. Kun maajikiidha jechuu dandeessu. Maaliifi isa tokko ni qollofta inni qollofe sun garuu hin banu deebi'ee. Qulfii biraatu bana deebi'ee jechaadha. Qulfii sana haadha sana. Suni barri balbalaaf hin hojjetu jechuudha inni kun. Maaliifi balbala yeroo cufnu qulfii wanta sana banuuf cufus tokko. Yes, inni kun garuu adda addaa jechaadha. Kan cufu tokko kan banu kan biraadha. Inni pablikiidha jechaadha. Kanaafuu qulfii lama fayyadamna. So eetaa jechaadha deebiin isa kana. Two key. Maaliif pablikiidha waan ta'eef. Private key tu jedhee tirate tokko kana fayyadamna. Dash is the original message before transformation. Cryptography keessatti daataan originaliin isaa maal jennee waamna? Plain text. Ega jijjiirame immoo cipher text. Kanaafuu deebiin isa kana B ta'a. Public key system is useful because maaliif barbaachisa? It uses two keys. There is no key distribution problem as public key can be kept in a commonly accessible database. Kanadha bakka. Wantumti qulfii miti ta'a. Useful kan jennu qulfii lama sababa fayyadameef tun taane key distribution problem hin jiru. Maaliif namni tokko as taa'ee dirree taa'ee nama hawaasaa jiru wajjin haasa'uuf yoo jedhe jalqaba private key fayyadama yoo ta'e qulfii sana akkamitti wal jijjiiruu danda'a baay'ee ulfaataadha maaliif qulfiin sun xalafamtee innaan adversary yookaan man in the middle attacking gidduu ta'e communicationii sana interpret gochuu danda'a jechuudha garuu public key irratti qulfii lama tokko public key qabda tokko private key qabda public key jettee gadhiifta abbaan fedhe yoo qabaate bira kun qabu garuu wanna public key sanaan qollofame kan ilaaluu danda'u abbaa private key qabu sanadha. So wanti essentially ishee kanadha jechaadha caalirra ishee jirtu. Why did SSL certificate requires in HTTP? So website baay'ee yeroo bannu HTTP jedhee kan jalqabu jira, HTTPS jedhee kan jalqabu jira. Kanaafuu SSL'n maaf barbaachise?
So abbreviation in Somal, secure socket layer ani security wanta wal qabateen. So maal jedhani kun for making security weak no, for making information move faster no, security yeroo dabalu yeroo hundaa delay fida iyyuu malee ariitiin dabalu. For sending and receiving emails unencrypted no, for encrypted data sent over HTTP kanadha D kan jedhu ta'a. In cryptography, when text is treated at a bit level, each character is replaced by your character in your introduction to computer science to 8 bits. In which of the following a person is constantly followed by another person or group for several peoples? So namni tokko sistema keessan compromise gochuudhaaf jedhee wantoota isin hojjettan social media irratti guyyaa guyyaan hordofee LinkedIn irratti, Telegram irratti, Facebook irratti yoo isin takataattalee isin hordofe maal jedhama? Stalking jedhama jechaadha caarrasa jedhu. Gosa isaa irratti taakiidha. Which of the following usually considered as the default port number of Apache and other web service? Default port number malee security keessatti yoo port number kan hin fayyadamne cufuu qabna waan ta'eef conceptiin kun ni jira. So port number sana beekuu qabna. So baay'een web serveriin port number 80 fayyadamu. Browseriin immoo yeroo baay'ee HTTP'n 80 fayyadamu. So gaafii keezii wayitii kun already pause gootanii dubbisuu dandeessu hangaruu already waanan dubbisee fi akkasidha ideyaan isaa. So maalidha? Namni tokko emailii isinii erge. Isa booda emailii sana ani hin ergine deny isin godha. So gosa security keessaa namni tokko wanta erge ani hin ergine jedhee akka hin sobne wanti gochisiisu maal jedhama gaaffiin sun. It's all about non-repudiation. Repudiation dirre kan jiru jechaadha. Fakkeenyaaf Gmailin kana support godha. Namni erga email isinii kan erge isa bira jiru delete gochuu danda'a. Garuu isa sin bira jiru delete gochuu hin danda'u. Telegiraamiin garuu feature kana hin qabu. Fakkeenyaaf telegiraamii korrattanii waa'ee barreeffama yookaan isiniin arrabse haa ta'u. Isa booda delete gochuu danda'a. Isa na bira jirus isa sin bira jirus bakka lamaanii nu jechaadha. Non-repudiation waan nan jirreef Gmail irratti garuu kun hin jiru. So non-repudiation jedhama. Conceptiin akkasii. An organization store its offline backup media in the same secure zone as a server. What risk is the organization running? Okay. Gaaffiin kun waa'ee maaliiti? Backup serverii fudhachaa jirtu. Kaampaniin sun fudhataa jira. Koppii godheetiti external storage device irra kaa'aa jira. Garuu storage devicein sunii fi serveriin sunii ruumii tokko keessa kaa'amaa jiru. Yaada manni sun yoo gubate backupin keessanii hojiin ala ta'e jechuudha. Hin fayyadu. Yes. Sanaafu after 5 the information system cannot be recovered. Done. Riskii akkasii qabnaa yookaan kirkirii lafaa dhufee mana sana yoo jisse akkas kanaafu waa'ee backup yeroo haasofnu cloud server irra taa'uu qaba yookaan bakka biraa magaalaa biraa taa'uu qaba. What kind of physical security precautions are required to regulate access to corporate data? Physical security precautions. ስለዚህ physical security wanna ta'eef waa'ee maaliiti? Data center yoo ta'e the use of break resistant glasses, doors with right locks, balbala gaarii kan salphaatti hin banamne wantoota adda addaa jechuu qaba. Which of the following the subsequent action is preventive action? Okay. Security keessatti maloota adda addaa fayyadamna. Prevention hin jira, detection hin jira, mitigation hin jira, deflection hin jira. So preventive action origin warra kamidha? Prevent gochuuf. Fakkeenyaaf confidentiality eeguudhaaf data dursin yoo encrypt goone that's the prevention mechanism. Caarra kan jiru storing private data in a secure location kan jedhu deebitaa jechuudha. Then hybrid attack is an example of what? Asirratti hybrid attack hybrid eeguu jennu wantoota adda addaa lama jechuudha. So attack yeroo like username እና password attack yeroo hackering godhu yookaan maal fayyadama? Social engineering fayyadame social media keenya irraa maqaa keenya ምናምን achirraa kudhaan maqaa armee keenya yaada bara nuti dhalanne concatenate godhe yaaduu danda'a. Inni lammataa immoo dictionary of password hin gurgurama passwordin dark web irratti. So isa bitee dictionary sana for loop keessa galchee attack gochuu danda'a. Inni lammataa immoo brute force gochuu danda'a. So maloota kana combine yoo godhe hybrid jennaa jechuudha. Kanaaf kan ta'u sabiirra jirudha. Dictionary fi symbol adda addaa fayyadamudha.
which is the largest disadvantage of the symmetric encryption. Private key ratti disadvantage isaanii guddaan maalidha? More complex, problem of secure transmission of the security kanadha. Key sana exchange gochuun difficultyidha. MD5 is a widely used hash function for producing hash value for message integrity check. Yes. So BT meeqa fayyadamaadha? Beekamaadha waan ta'eef kanas beekuu qabdu. 128 fayyadama. Dash monitor user activity at internet ምናምንidha. Dubbisuu dandeessu. So kun sillalaadha. Isin duubaanii background communication yoo godha ta'e hacker wajjin maal jedhama? Spyware. What is the best statement for taking advantage of a weakness in the security of an information system? Vulnerability. Which term describes the concept used in information security in which multiple layers of security controls are placed within a system? Tekniikii adda addaa fayyadamnee yoo sistema keenya secure goone maal jedhama? Defense in depth. Maloota adda addaa fayyadamudha. What overarching term is used to describe the protection of personal data, protection of surveillance video from the individual is called privacy. Protection of personal data, privacy. What term is used to describe the use of both password and a PIN? Password if PIN number, phone number, you look at Google, Facebook, multi-factor. So lama yote, two-factor, sadi yote, multi-factor. So security wal qabate wannoota kana irra deddeebitanii dubbisuu qabdu. Kutaa ittaanu keessatti immoo waa'ee data communication, IP718 isaaniin kan wal qabate gaaffilee adda addaa waliin dalagna. Warri toora kanaaf haaraa taatan chaanelii kana subscribe gochuun dagatina. Akkasuma immoo ijoollee keenya mara bira akka ga'uu fi namoonni baay'een akkuma argitan subscribe hin goone viewun isaallee xiqqaatee jira. Kanaafuu social media keessan irratti Facebook yaa ta'u Telegram adda addaa irratti share gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Ammasittuu nagaan tura.